Paarlaamaan Itoophiyaa dhimma ijoo qabiyyee lafaarraa kaasuu beenyaa kafaluuf kanneen kaafaman deebisanii qubsiisuu irratti labsii waggaa 5 dura ba'e fooyyessuun labsii haaraa baaseera. Aangawoonni Itoophiyaa guutamuun hidha haaromsaa kana booda dhimma marii akka hin taane mirkaneessaniiru jedhan ogeessi bishaanii Masrii fi Yuunivarsiitii Kaayirootti Piroofeesar Jiyooloojii fi qabeenya bishaanii Abbaa Sharaakii. Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa eeyyama koo malee daangaa koo seenan jechuun Itoophiyaa himachuun ishee himata bu'uura hin qabnedha jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa. Falmii pirezidantummaa jalqaba irratti Joo Baayiden dubbii Tiraamp ofirraa qolachuuf rakkatanii jiru. Akkam jirtu hordoftoota Wiirtuu Miidiyaa kunneen hangafoota oduu keenyaati. Oduu waliin ani Yoonaas Mangashaati nu faana tura. Faayidaa uummataaf jecha qabiyyee lafaa gadhiisuu beenyaa kafaluuf kanneen qabiyyee isaaniirraa kaan deebisanii ijaaruu laalchisuun labsiin kanaan dura ture fooyya'uun wixineen labsii haaraan mana maree bakka bu'oota uummataan kan raggaasifame kibxata darbe ture. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa yaa'idilee 34ffaa irratti akkaataa namoota qabiyyee lafaarraa kaasuu kafaltii beenyaa fi kanneen kaafaman deebisanii qubsiisuu irratti wixineen labsii dhiyaatti raggaaseera. Wixineen labsii dhimma lafaa haarofti kun waxabajjii 25/2024 sagalee caalmaan kan raggaasifame yoo ta'u sagaleen mormii afuriif callisii tokko isa mudateera. Labsiin kun qaamoleen yookaan namoonni qabiyyeen lafaa harka isaanii jiru akka gadhiisan wayita taasifamanitti beenyaa gaafii deeggarsa barbaachisaa kennuuf sirna dandeessuu diriirsee jira. Amma paarlaamaan Itoophiyaa dhimma namoota qabiyyee lafarraa kaasuu beenyaa kafaluuf kanneen kaafaman deebisanii qubsiisuu irratti labsii waggaa 5 dura ture fooyyessuun labsii haaraa baaseera. Kanaan dura qabiyyeewwan lafaa misoomaa fi tajaajila uummataaf barbaadaman wayita abbaa qabiyyee gadhiisan beenyaa kan kafalu mootummaa federaalaati. Gaataa labsii haaraa kanaan hojiin beenyaa kafaluu kan naannolee fi bulchiinsa magaalotaa ta'eera. Labsiin kun raggaasifamuu dura miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa labsii wixinee irratti mari'atanii turan naannoleen humna beenyaa kafaluu qabaachuu irratti sodaa qaban kaasuudhaan mari'atanii jiru. Beenyaa kafaluuf kanneen qabiyyee lafaa isaanii gadhiisan deebisanii qubsiisuuf qaamni aangoo qabu labsii kana keessatti ibsamee jira. Labsii haaraan kun hojii daangaan wal qabatee jiru salphisuun qabiyyee lafaa yookaan qabeenyaan wal qabatee dhiibbaaf rakkoo mudataa ture akka furuusii ibsameera. Akkaataa labsii kanaan hojiin beenyaa kafaluu naannolee fi bulchiinsa magaalotaaf kennamee jira. Guutiinsi hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa kanaan booda mariidhaaf akka hin kaane qondaaltonni Itoophiyaa mirkaneessaniiru jedhe ogeessi bishaanii Ijipti. Ibsi ogeessi bishaanii Masrii fi Yuunivarsiitii Kaayirootti Piroofeesara Jiyooloojii fi qabeenya bishaanii Abbaa Sharaakii gaaffiif deebii sagantaa TV Yaadoozii fi Masrii waliin taasisaniin guutiinsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa xumuramaa jiraachuu yoo xiinxalan waliigala bishaan kuufamee gara meetir kiubii biliyoona 41tti ol guddateera. Galmiidhuma meetir kiubii biliyoona 74 jedhanii ogeessi kun hidhichi karra bishaan gadi lakkifamu to'atu akka qabu akeekeera jedhanii jiru. Kanaafis jedhan mariin guutuun hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa irratti taasifamu waan hin jirreef Itoophiyaan bishaan hafe hunda kuufachuuf carraa qabdi. Itoophiyaan tarbaayinoota 2 dhaabuudhaan dabalataan 11 dhaabuu akka dandeessus ibsanii jiru. Ogeessi bishaanii Masrii kun akka jedhanitti dandeettiin kuusaa hidha Itoophiyaa olaanaan meetir kiubii biliyoona 24 ta'us himan. Guutiinsa hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa laalchisee Masrii fi Itoophiyaa gidduutti mariin deebi'ee akka jalqabamu mallattoon mul'atu jiraachuusaa Kaayirootti ambaasaaddara Itoophiyaa gaafadheen ture. Qunnamtiin akka hin jirre nu badhes jechuun aangawoonni Itoophiyaa guutamuun hidha haaromsaa kana booda dhimma marii akka hin taane mirkaneessaniiru jechuun dubbatanii jiru. Miidiyaa biyyattii irratti Itoophiyaan yeroo hedduu Masriirraa gaaffiin guutiinsa hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti ka'u miidiyaaleedhaan yoo afarfamu hoggaa miidiyaalee addunyaatti dubbattu hin mul'attu. Qeeqii guutiinsi hidha haaromsaa Itoophiyaa Masrii fi Itoophiyaa gidduutti mariin dhaabbatee jira jedhu Itoophiyaa ammeessuuf kan jedhamu fakkaatus gama Itoophiyaatiin waan dubbatame miidiyaaleen kunneen hin caqasne. Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa eeyyama koo malee daangaa koo seenan jechuun mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtooman irratti Itoophiyaa himachuu ishee miidiyaaleen jalqaba torban kanaa gabaasaa turan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa himati Soomaaliyaa kun himata bu'uura hin qabnedha jedhanii deebisanii jiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti bakka bu'aa Soomaaliyaa kan ta'an Abubakar Daahir Osmaan loltoonni Itoophiyaa kallattiiwwan hedduudhaan daangaa isaanii cabsanii seenuu mana maree nageenyaa jaarmiyaa addunyaa irratti himatan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyyuu
ilaalla. Loltoonni keenya Somaaliyaa keessa jiraachuun beekamaadha. Waan haaraan amma mudatee hin jiru. Ajajoota waraanaa humna ittisaa Itoophiyaa sochii naannichaa hoogganan waliin mari'anneerra. Odeeffannoo qabnuun yaaddoo nageenyaa fuulduratti dhufuu malu ittisuuf kan dandeessu shaakala waraanaa idileetii kan geggeeffamaa ture jechuun BBC'tti himan. Waraanni Somaaliyaa daangaa Somaaliyaa ammaan ala bahee to'annoo geggeessuu gara biraan hin jiru kan jedhan obbo Nabiyyuun opereeshiniin daangaa ce'uun geggeeffame akka hin jirre himan. Itti dabaluudhaanis waljijjiirraan humna waraanaa akkuma kana dura ture godhamaa ture ammas jiraachuu kan himan. Dubbiimaan kun waraanni Itoophiyaa daangaa Somaaliyaa galee jedhamuun himanni dhiyaatee bu'uura kan hin qabnedhas jedhan. Wanti ture bakka tokko gara bakka biraatti jijjiirraa humnaa dhiyeessii loojistikiifaa malee waan haaraan mudatee hin jiru jechuunis dubbatan. Haala amma isaan waliin jiruun dhimmichi miidiyaa irratti afarsuuf yoo ta'e malee sochiin loltoota haaraa geggeeffame hin jiru jedhan. Jiraattonni kutaawwan bulchiinsaa Somaaliyaa Itoophiyaa waliin waldaangessan keessaa tokko kan taate bulchiinsi Hiraan magaalaa Matabaan miseensa raayyaa ittisaa Itoophiyaa meeshaa gurguddaa hidhatan kumaatamaan lakkaa'aman arguu isaanii BBC'tti himanii jiru. Bulchaan magaalaa Matabaan loltoonni Itoophiyaa hidhattoota Al-Shabaab hordofanii hayyama mootummaatiin ala daangaa Somaaliyaa ce'uu erga ibsanii booda miseensonni raayyaa ittisaa Itoophiyaa kun gara irraa dhufanitti deebi'uu isaaniiti kan dubbatan BBC Somaaleetti. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf Somaliland waliin waliigaltee mallatteessitee Soomaaliyaan akka haqamu barbaaddi. Somaliland ammoo hulaa galaanaa Itoophiyaaf kennuun bakka isaa Itoophiyaan beekamtii biyyummaa akka kennituuf barbaaddi. Haalli kun naannichatti muddama uumuurra darbee yaaddoo nageenyaa jabaasuu miraa jedhe BBC'n xiinxala isaatiin. Ergama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti loltoonni Itoophiyaa hedduun bobba'u Somaaliyaa keessa hidhattoota Al-Shabaab waraanaa turanii jiru. Dabalataanis waliigaltee biyyoota lamaanii waliin tahuun loltoonni Itoophiyaa ergama gamtichaa ta'an 5,000 amma 7,000 ta'an Somaaliyaa keessa buufachuun nagaa kabachiisaa jiraachuu isaas BBC'n eeree jira. Kan hordofaa jirtan oduu wiirtuu miidiyaa irraa simbira gahaa jirudha daawwattoota keenya. Falmii pirezidantummaa kamisa kaleessaa galgala dura lammiileen Ameerikaa hedduu umurii fi ga'umsa qaamaa Joo Baayiden irratti yaaddoo qabu ture. Pirezidantichi falmii kana irratti annisa xiqqaan argaman dubbii isaanii irratti ka'e ofirraa qolachuufis hedduu rakkatanii jiru jedhe BBC'n. Dubbii isaanii ifa miti callisanii dubbii bishaaniin kaafne dubbataa turanii falmii kana gidduutti gareen duulaa filannoo Joo Baayiden pirezidantichi utaalloon qabamanii akka rakkataa jiran dubbatan. Kanaaf sagalee isaanii baasanii dubbachuuf rakkachuu akka sababaatti dhiyeessaniif daqiiqaa 90f Baayiden funyoo irra deemaa turanii jedhe BBC'n. Akkuma dubbii isaanii jalqabaniin toorarraa maqan. Deebiin isaanii waan hiika qabuun fakkaatu. Dhumarratti sagantaa fayyaa jaarrolee mootummaa gaggeessu mo'anneerra jechuun waan dubbii falmii isaanii waliin qabanne dubbachuun xumuran. Daayireektarri koominikeeshinii duraanii Joo Baayiden Keetii Beedingfiild CNN irratti dhiyaachuudhaan falmii kana irratti waan karaa lama ibsamu hin jiru. Kun Joo Baayideniif falmii gaariin turre jette. Dhimmisaaf murteessaa ture. Annisaaf ga'umsa qaamaa gaarii irra jiraachuu isaa agarsiisu ture. Kan ammoo hin goone jechuun ibsite. Akkuma falmichi ho'aa deemeen Joo Baayiden dubbii jajjabduu Tiraampiin aarsan dubbachuu jalqaban. Kaan isaanii haala gaariin galma barbaadamaniif oolanii jiru. Kaan ammoo Tiraampiin aarsuun akka deebii hamaa ta'e Joo Baayiden irratti dubbattaasanii jiru. Dubbiilee kunneen keessaa tokko Joo Baayiden antaatoo fiilmii saalfachiisoo waliin quunnamtii saalaa hin goone jechuun Tiraampiin tuqan. Mata duree falmii isaanii keessaa CNN kan kaase dhimma godaansaa fi dinagdeeti. Asirratti lammiileen Ameerikaa Joo Baayiden caalaa Tiraampiin amanuu jedhama. Joo Baayiden dhumarratti waan jedhaniyyuu ifa hin turre, waan guddaas waan dubbatee hin qabu jette Keetiin. Tiraamp ammoo deebii Baayiden hordofuun dubbii miila jalaa fuudhu dubbatanii jiru. Falmichi kanaan goolabameeraa jedhe BBC'n. Hordoftoota keenya oduu wiirtuu miidiyaa sa'aatii kanaaf qabanne golamnee jirra. Torawwan miidiyaa hawaasaa keenya irratti qophiilee keenya ni argattu. Nu hordofaa waan nu hordoftaniif galata qabdu. An Yoonaas Mangashaan ture.